Mootummaan Itoophiyaa kan federaalaa jechuun har'a magaalaa Maqalee haleellaa cimaa irratti raawwachaa jira jedhan qilleensaan xiyyaaraa fi dirooniidhaan jechuudha. Kan hordofee wayyaaneen ibsa boochaa lama wal jala baafteetti reefu haleellaan ammaa kun baay'ee ulfaataa akka ta'e ibsamee jira. Shama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna deebinee dhufnee jirra. Kanneen yuutuubii Voice of Oromiyaatiif haaroo taatan sabiskiraayib godhaa. Waa'ee haleellaa diroonii har'a raawwatame irratti gabaasa isin biraan gahuuf dhufne. San dura garuu mee gaaffii tokko isin gaafanna gaaffii waliigalaati. Gaaffii tana dhaggeeffattanii xumura irratti deebii isiniif kennina. Isin ammoo koomentii irratti osoo nuti deebii hin kennine koomentii irratti dursitanii barreessitan gaaffii tana ifiif deebiftan jechuudha. Immoo boodarras deebii teenya ni dhaggeeffattu. Gaaffiin har'aa kan waliigalaa ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiin waggaa meeqaaf Itoophiyaa bulchan? Namni kun erga boqotanii du'aan addunyaa tanarraa boqotanii har'a waggaa 14 guutanii guyyaa kaarraa bara 2012 kan addunyaa tanarraa du'aan boqotanii mee Mallas waggaa meeqaaf Itoophiyaa bulche? Koomentii irratti dursaa barreessaa. Dhumarra haga dhumaatti oduu sana dhaggeeffadhaa yaada keenyas dhaggeeffadhaa. Dhumarra ammoo deebii isiniif laannaa nu faana bu'aa isiniin jenna. Gara ijoo teenyaatti yoo deebinu har'a mootummaan federaalaa haleellaa cimaa dirooniidhaan magaalaa Maqaleetti raawwachaa jira jedhan. Haleellaa har'aa kanaan ammoo miidhaa guddaan akka dhaqqabe ibsamee jira. Akka gabaasaalee naannoo Tigraay irraa bahan jedhanitti mootummaan federaalaa naannoo sa'aatii 5tti haleellaa cimaa naannoo magaalaa Maqalee bakka addaa Daaroo Saraawat jedhamutti raawwateen miidhaa olaanaan dhaqqabee jira. Diroonii mootummaa Chaayinaa irraa argamteen mootummichi haleellaa raawwate akka ibsametti dirooniin kun ammoo bakka haleele sanirraa yoo aarri guddaan mul'atu ni agarsiisa. Bakki haleelamte sun miidhaa guddaadhaaf akka saaxilamte ragaawwan achirraa bahan ni mirkaneessu. Gabaasonni bahan akka jedhanitti mana kuusaa meeshaa waraanaa wayyaaneeti bakki amma haleelamte kuni. Meeshaa waraanaa kun gama Eertiraatii akka dhufte meeshaalee waraanaa gurguddaan akka achii galanii achitti walitti kuufamaa jiran ibsame. Sanaaf ammoo bakka sanitti haleellaa cimaan akka raawwate gabaafame. Dhimma kanarratti mootummaan Tigraay ibsa baaseera. TPLF mataanis ibsa baafteetti akka TPLF jettutti yoo ta'e haleellaan ganama har'aa raawwatame kuni xiyyaarota waraanaa garaagaraatii fi dirooniidhaani namoonni baay'een akka miidhaman gabaasonni achi bahaniif suur-sagaleen achi bahanillee ragaa bahuu jechuudha. Haleellaan har'aa kun kan raawwatame wayita muddamni wayyaaneef biltsiginnaa jidduutti hammaachaa jirutti ture. Tibbana akkuma deddeebiin gabaasaa turre dhaadannoo waraanaa hammaachaa jira. Dhaadannoo kanaan cinaatti torban 3 dura erga TPLF waraana eegaltee kaasee wal waraansi akkasii deddeebiin dhaga'ama. Mootummaan federaalaa osoo dubbannu bakkoota garagaraatti haleellaa diroonii deddeebiin raawwachaa tureera. Amma immoo naannoo magaalaa Maqaleetti haleellaa jabeessuu isaati kan dhaga'amaa jiru. Akkuma gabaafne turre kaleessallee haleellaa wal fakkaataan naannoo magaalaa Maqaleetti raawwatamee ture dheengaddaas wal jala akkasumatti raawwatame. Haleellaawwan kun ammoo akka mootummaan ifiif ibsuu baatullee namoonni mootummaatti dhiyaatan ibsanitti yoo ta'e naannoo bakka gartee meeshaa waraanaa jirtu bakka itti qiyyeeffate qofa irratti haleellaa raawwachaa kan jiru mootummaani dhugaadha. Haleellaan qilleensaa kun yoo raawwatamu namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisa. Bakki itti raawwatamu haleellaa yeroo hunda xiyyeeffannoo baay'ee barbaachisa yookaan immoo of eeggannoo barbaachisa. Mootummaan federaalaa haleellaawwan qilleensaa kan ammoo kan jabeesse waraana dhiyoo TPLF bante sun booda akkuma jenne amma haleellaa kanaan mootummaan federaalaa deebii hin kennine. Haleellaa kana raawwannees hin jenne. TPLF ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad kan duguuggaa sanyii Tigraay irratti raawwate kun ammaa sun haleelaa jira. Uummata nagaa fixaa jira jechuun ibsa baasee jira reefu. Asitti gaa dubbii guddaan waraana kana hammeessu haleellaan qilleensaa akka irratti raawwatamu godhuu keessatti eenyutu shoora olaanaa qaba yoo jenne TPLF. Waraanni ammaa kun akka dhalatu kan godhe eenyu jennee yoo gaafanne akkuma beektan TPLF dhugaa dubbachuudhaa fi madurallee dubbadhee jira. Of tuulummaan garee TPLF mootummaa federaalaa caala yeroo hunda. Abiyyi caalaa TPLF of tulti. Yeroo rakkoo ammaa tana furuudhaaf yaaliin taasifamutti yaaliiwwan rakkoo nageenyaa Tigraay furuudhaaf taasifama hunda kan didde TPLF. Fakkeenyaaf Ameerikaan tibbana dhimma kanarratti yaada kennitee turte. Calliftee turtelleedha garuu tibbana ifatti baatee ibsa yaada kennitee turte Ameerikaan. Ambasaadarri Ameerikaa Itoophiyaatti argaman Ervii Maasingaa pirezidaantii naannoo Tigraayiif dawwalanii turan. Akka pirezidaantii kanaaf dawwalaniitti yoo ta'e waraana amma Tigraayitti dhalate kan jalqabe isinii jettee Ameerikaan isaan hubachiiftee turte. Kana jechuun waraana Tigraay abbaan ammallee TPLF jechuudha. Sababoota biraa eeruu dandeenya. TPLF fakkeenyaaf amma haga kaleessaatti kaleessallee hoogganaan biiroo koominikeeshinii ibsa baasee ture.
ibsa kenneen nuti ammallee tasuma waraanaaf qophiidha. Tasuma of duban deebinu. Kaayyoon teenya guddaan Abiy buqqaasuudha. Kaayyoon teenya guddaan cimdoo ijaarree cimdoo waliin mootummaa kana dhabamsiisuudha. Abiy Ahmad yakka waraanaa raawwatee hanga isa balleessinutti hin rafnu. Isaantu jira qalee isaa dhaadachaa jira hoogganaan olaanaan TPLF. Ofiif kaleessa iyyuu waraanaaf dhaadachaa har'a yooniif mootummaan federaalaa tarkaanfii irratti fudhate yoo isaan meeshaa waraanaa seeraan ala daangaa Itoophiyaa walabummaa cabsanii galchan yoo mootummaan federaalaa tarkaanfii irratti fudhate boo'icha maaltu fiti? Ofiif jalqabdee ofiif ammoo nan waraanaa jechuun dandeessu beeku. Dhugaa dubbanne yoo ta'e ofittummaa fi of tuulummaan TPLF daangaa hin qabu. Osoo dubbannu amma cimdoo uumaniitiif waraanni Eertiraa Itoophiyaa seenee waraanni Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa keessa deemu jira. Viidiyoo namni biraa waraabee miti miidiyaan isaanii Dimtsi Wayyaanee akkasumas Tigraay TV'n gabaasaa jiranii jechuudha. Waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenuu gabaasuu jiran. Gaafa waraanni kaabaa 2020 gaggeeffamaa ture sanii mootummaan federaalaa waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa seenee jira jee takkaan gabaafne. Har'a garuu Tigraay naannoon takka tagartee Itoophiyaa jala jirtu waraana Eertiraa daangaa Itoophiyaa neexeet TV'dhaan agarsiisaa jirti beeku. Tuffiin kana dabreessii jira. Walabummaa biyyattiitu sarbameera. Yoo xiqqaatee dhoo isaanillee wanti godhaman ni jira ta'a. Ifatti baanii walabummaa biyyattii gaafa sarbamu. Daangaan biyyattii gaafa cabu. Mootummaa federaalaa taa'ee ilaaluu qaba. Haleellaa raawwachuu hin qabu yookaan tarkaanfii fudhachuu hin qabu. Meeshaa waraanaa Tigraay seenaa jiran. Eertiraa irraa kaanii Tigraay deddeebiin galaa jiran. Ameerikaan ragaa baate. Ameerikaan saatalaayitiidhaan laaltee ragaa baate. Isintu meeshaa waraanaa Eertiraadhaas naqaa jira jee ambasaadarrii pirezidaantiitti dubbatee ture jechuudha guyyoota muraasa dura. Kanaafuu mootummaan federaalaa taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Dirqama daangaa biyyattii kabachiisuu qaba jee amananillee. Waraanni gaggeeffamuu hin qabu. Waraana dura moo nagaan mariin barbaachisaadha. Mariiyyuu hin fudhannu. Amma booda mariin Abiy waliin goonu hin jiru jechaa jirti TPLF osoo nuti agarru. Har'a garuu yooniif tarkaanfiin fudhatame maaliif tarkaanfiin fudhatame jechuun hin danda'amu jechuudha. Daangaan biyyattii sarbamaa tarkaanfii fudhachuun hin ta'u jechuun maal jechuudha. Mootummaan federaalaa dirqama qaba. Qaama alaarraa daangaa biyyattii eeguudhaaf. Mootummaan federaalaa waan balleessee qaba hedduu qaba. Waraanni kun osoo hin dhalatin rakkoo biyyattii kan siyaasaan furuu irratti xiyyeeffachuu dhabuun isaa rakkoo mataa isaati. Sanillee mootummaa federaalaa qofaa miti. TPLF mataan isii rakkoon biyyattii akka furamu hin feetu. Har'a garuu waraana kana guyyaa dhiyoo gaafattoo shararinaadhaan kan jalqabe isaanii waraanni kun guyyaa guyyaan hammaachaa jira. Ammuma waliigalteen Naayiroobitti haa taasifamu jaanii mariin haa gaggeeffamu jaanii wayita odeessan. TPLF mariin nuti gaggeessinu hin jiru jettee didaa jirti. Amma kunoo qilleensaan haleellaa mootummaan federaalaa itti fufeera. Meeshaa waraanaa gaafa Eertiraadhaa seentu mootummaan federaalaa ni haleela naannoo magaalaa Maqalee cinatti haleelu jira. TPLF ammoo booyaa jirti jechuudha. Ofiif eegaltee ofiif booyu. Ijji gamnaa dura boochii jaan. Kanaafuu mootummaan federaalaa dirqama daangaa biyyattii eeguu qabu tarkaanfii fudhachuun dogoggora jee namanu. Of eeggannoon ammoo barbaachisaadha. Mootummaan federaalaa gaafa haleellaa raawwatu yookaan meeshaa waraanaa yookaan kuusaa meeshaa waraanaa irratti tarkaanfii fudhatu yookaan TPLF irratti tarkaanfii fudhatu yookaan qaama nageenyaa irratti tarkaanfii fudhatu baay'ee of eeggachuu qaba. Siviilii eeggachuu qaba. Uummata nagaa eeggachuun dirqama isaati. Seera waraanaa idil addunyaa eeguun dirqama. Mirga namoomaa eeguun dirqama jechuudha. Mootummaan federaalaa akka maduraa dogoggoree bakkoota osoo hin laallanne xiyyeeffannaa malee haleellaa raawwachuun dogoggora guddaa qaba. Of eeggachuu qaba. Immoo TPLF yoo dhuguma saniin waaywaachuu dhiiftee nagaaf harka kennite baay'ee gaariidha jee amanaan. Ofittummaan of tuulummaan barbaachisaa miti. Qaamni lachuu mari'achuu qaba jee amanaa garuu of tuulummaadhaan daangaa biyyattii gaafa sarban namni ayyamu hin jiru jechuudha. Of tuulummaan TPLF daangaan qabu macheemni beeynartu nama hundaatu argaa jira waan ta'eef. Kanaafuu har'a naannoo magaalaa Maqaleetti kan haleellaa raawwate haleellaa amma raawwate kanaan namoonni 3 akka madaa'an gabaafamee jira. Namoonni madaa'an kun eenyu akka ta'an ifaa miti. TPLF garuu namoota nagaa irratti haleellaa raawwatame jetteetti akkuma jenne mootummaa federaalaa callisuu filateera. Mootummaa federaalaa haleellaa raawwachuu malee eega waraanni ammaa kun jalqabe takkaan dubbanne waraana kanallee salphisee akka waan ilaaleetiin fakkaata mootummaan. Kanaaf har'a bakki itti haleellaan raawwatame Maqalee cinaadha. Magaaluma Maqaleeti akka TVleen achi gabaasanitti yoo ta'e magaaluma Maqaleeti. Haleellaa kanaan kuusaa meeshaa waraanaa sun akka malee akka barbadaa'e ibsamee jiraata. Even aarri TV'n Tigraay gadhiise baay'ee ragaa bahaa baay'ee aara guddaa tochee ka'a. Waanuma waraanni gartee baha jiddu galeessaa deemaa ture fakkaata. Bakka sanitti haleellaan raawwatame.
baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waraanni yoomiyyuu bu'aa hin qabu. Nuti ka barbaannu nagaa, ummanni ka barbaadu nagaa wanti dursu hin jiru. Garuu nagaan akka hin buune qaamni shoora olaanaa taphachaa jiru tokko qaama Tigraay irraa ba'e kan TPLF jedhamu kana ummata Tigraay illee balaaf ka saaxilaa jiru TPLF baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu waan itti fadhiyootes ammas TPLF osoo nagaaf dursa kenne osoo ofittummaa keessaa ba'e baay'ee gaariidha jeeman. Mootummaan federaalaa badii hin qabu jechuun dandeenya. Mootummaan federaalaa abbaan badii biyyattii isa jennee fudhachuu dandeenya. Irra caalaatti garuu rakkoo naannoo Tigraayitti hammaachaa jiruuf mootummaa federaalaa calaa of tuulmaa TPLF akkuma jenne sanii kana ture waraana ammaa kana miidhaa dhaqqabee gurguddaas ta'e waan biraa odeeffannoon ammatti hatattamaan ba'e hin jiru isan ilaallaa jechuudha. Amma aswarra xumurra waan waraana Tigraay gaaffii jalqaba gaafanneef deebii kennine adda baanaa jechuudha. Akkuma isin gaafanne ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawiin waggaa meeqaaf Itoophiyaa bulchee isiniin jennee turre waggaa 21 Itoophiyaa bulchee Mallas 1991 kaasee haga 95tti akka pirezidaantiitti ce'umsaaf ka bulcheedha. 1995 kaasee haga 2012tti ammoo muummicha ministeera biyyattii ta'uun tajaajileera waggaa 21 ta'ullee haga 2012 akka lakkoofsa faranjiitti du'aan addunyaa tanarraa boqotanii har'a waggaa 14 gahanii jiru. Kanaaf nuti illee gaaffii isin gaafanne gaaffii waliigalaa yerooti. Muummichi ministeeraa kun erga boqotanii waggaa 14 guutuu isaaniitiin wal qabatee gaaffichaa akka gaafanne osoo dubbannu bakki isaan irraa ba'an yookaan naannoon Tigraay bakka muummichi ministeeraa duraanii irraa ba'an erga waggaa 6 dabreeti waraana keessa jirti. Har'uma wayita guyyaa inni itti du'e yaadachaa jiranitti uummanni Tigraay faallaa kana garuu naannoo Tigraayitti waraanni gaggeeffamaa jira. Leellan diroonni raawwatamaa jira. Waraana saniif ammoo abbaan dhaaba inni hundeessedha. TPLF isaatu hundeesse. Akkuma beektan dhaabni isaan hundeessan dhaabni isaan hoogganaa turan TPLF har'a Tigraay balaa keessa buuse. Mootummaa biyya amma wajjin balaa keessa buusee kunoo Tigraay amma waraana keessa jirti. Uummanni sun rakkoo keessa akka hin baane dhaabni inni hundeessee biraa du'e taasisee jira jechuu dandeenya. Hundaafuu guyyaa akka irraa boqotee jechuuf gaaffii san isin gaafanne waan nu hordoftaniif galatooma yeroo gaarii.